nama hin beekne tokko wajjin gaa'ela dhaabu'aa turuuti wajjin karaa deemuunu hin ulfaatu. Garaan nama waan hundumaarra jallaadha. Namni isa qajeelchuu hin danda'u. Egaa eenyutu isa beekuu danda'aree jedha. Nama si jaallatte fakkaachuudhaan jireenya kee balleessuudhaaf kan sitti dhufu meeqatu jira. Namni tokko eenyummaan isaa kan inni beekamu gaa'ela booda. Siree tokko irra ciiftu, mana tokko keessa jiraattu, maaddii tokko nyaattu waan ta'eef gaa'elatti takkaa seentan taanaan haalota hin mijanne irraa baatanii sirreessuun hin ulfaatu, hin danda'amu. Namni tokko dhuguma si jaalatee dhufee fi si goomsuudhaaf dhufeesaa kanatti beektu yeroo keessatti. Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u. Jaallatamtoota daawwattoota akkuma kanas maatii Jesus Method Ministry kan taatani akkam jirtu. Kuni sagantaa addaati karaa Jesus Method Ministry qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu jireenya gaa'ela keessanii tumsuudhaaf kan yaadame sagantaa addaati. Egaa akkuma beekamu gaa'elli bu'uura biyyaati, bu'uura maatiiti, bu'uura waldaa kiristaanaati, bu'uura dhalootaa waan ta'eef dhaabbata tumsamuu qabu, dhaabbata marii barbaadu, gorsa barbaadu, waa'ee isaa hubannoo sirrii qabaachuu barbaadu akka ta'e yeroowwan darban keessatti isiniif qabadhee dhiyaadheen ture. Har'as immoo egaa kanumaan kan wal qabatu barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhiyaadheera jechaadha. Barumsi guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhe gaa'elaaf murteessuun dura qabxii gurguddaa 3 nuti sirriitti beekuu qabnuun isiniif qabadhee dhiyaadhe. Egaa bal'inaan kan inni ilaallatu dargaggoota ganaa gara gaa'elaatti seenuuf jirtan, marii gaa'elaa keessa jirtan, yaada waa'ee gaa'elaa ijaaruu qabdan isiniin ilaallata. Warri gaa'ela keessa jirtanis immoo kanarraa barumsa guddaa argachuu dandeessu. Kanaaf amma dhumaatti na wajjin turaa isiniin jechuun barbaada. Wantoota gurguddaa 3 nuyi gaa'elaaf murteessuun dura itti yaaduu qabnu. Egaa dargaggeessi tokko gaa'elaaf yoo hawwate yoo gaafate, akkuma kana dargaggeettiin tokkos immoo dargaggeessi tokko gaa'elaaf yoo gaafatte baay'ee karaa lachuun danda'ama. Yeroo baay'ee akka aadaa keenyaatti kan ilaalamu dhiira duwwaatu gaaffii gaa'elaa dhiyeessa. Kuni sirrii miti. Shamarranis yoo jaalatte mirga jaalachuu qabdi, gaaffii gaa'elaa dhiyeessuu hin dandeessi. Kanaaf egaa gaaffiin isaa karaa kamiin waa dhufu, karaa isaas haa ta'u karaa ishee isaa dhufu, erga dhufee booddee garuu wanta sanaaf gaaffii sana sirriitti deebisuudhaaf murteessuudhaan dura maaltu barbaachisa? Inni jalqabaa maalidha? Nama waliin gaa'ela dhaabuuf jennu sirriitti beekuun barbaachisa. Kuni baay'ee qabxii bu'uuraati. Nama hin beekne tokko wajjin gaa'ela dhaabu'aa turuuti wajjin karaa deemuunu hin ulfaatu. Namni nu wajjin gaa'ela dhaabnu immoo jireenya keenya keessatti iddoo guddaa kan qabu, bu'uura guddaa kan nuuf ta'uu danda'u, milkaa'ina keenyaafis kufaatii keenyaafis sababa guddaa ta'uu kan danda'u waan ta'eef of eeggachuun nu barbaachisa. Sirriitti wal beekuun barbaachisaadha. Keessi namaa gadi fagoo fi dhokataa waan ta'eef waan inni dubbatu qofaan, waan isheen dubbattu qofaan sirriitti wanta kana dhugaadhenne beekuun hin danda'amu yaada namaa. Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 9 irraa akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Garaan nama waan hundumaarra jallaadha. Namni isa qajeelchuu hin danda'u. Egaa eenyutu isa beekuu danda'aree jedha. Garaan nama waan hundumaarra jallaadha. Baay'ee namni erga cubbutti kufee jal'ina baay'ee, hammina baay'ee qaba. Keessa namaa beekuun hin ulfaatu. Waaqayyo duwwaatu keessa namaa beeka. Jireenya gaa'elaatiin nama siif yaade fakkaattee jireenya kee balleessuudhaaf kan sitti dhufu meeqatu jira. Kanaaf sirriitti itti yaaduu si barbaachisa. Sirriitti itti yaaddee nama kana gaaffii barbaachisaa ta'e gaafattee eenyummaa ishee sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko maal jedha? Jireenya gaa'elaa keessatti eenyummaan nama inni sirriin kan inni beekamu gaa'ela boodadha. Hiriyaan jaalalaa gara kee dhufe sun eenyummaa isaa sirrii kanatti beektu gaa'ela boodadha. Erga wajjin jireenya jalqabdee booddee sirriitti eenyummaa isaa beekta. Kana jechuun gaa'ela dura guutummaatti nama sana eenyummaa isaa beekuu hin dandeessu. Persentii 100 beekuun hin danda'amu. Gaa'ela booda garuu eenyummaa isaa sirriitti beekuu dandeessa. Kanaafuu erga keessa seentee booddee eenyummaa nama sanaa beektee, kaayyoo nama sanaa, sagantaa nama sanaa beektee, sana booddee gaa'ela keessa seenteetta waan ta'eef irraa gargar ba'uun gaa'ela sana duubatti deebisuun ulfaataa waan ta'uuf inni jalqabaa filatamaa kan ta'e maal inni persentii hundallee yoo ta'u baate eenyummaa isaa harka caalu sirriitti gaa'ela dura beekuun barbaachisaadha jecha. Namni tokko immoo akkas jedha. Namni tokko gaa'ela dura akka nama uffata guutuu uffatee dhaabatuuti. Kana jechuun maal jechuudha? Nama uffata guutuu uffatee dhaabatu ilaala. Hin bareeda, karaa hundumaanuu miidhagummaansaa baay'ee olaanaadha.
uffata guutuu uffateera. Shamiziinsaa, karabaataansaa, kootiinsaa, dhaabbiinsaa, kopheensaa waan hundumtuu sitti tola. Yookaan immoo dubbiinsaa waan hundumtuu sitti tola. Haa ta'u malee jedhamni kun gaa'ela booda garuu akka nama uffata malee qaama isaa duwwaa mul'atuuti. Uffanni isaa dabaree bahee eenyummaan isaa inni sirriin mul'ataa jira. Gaa'ela booda immoo akka nama uffata isaa ofirraa baasuuti jechuudha. Dabareedhaan amala isaa adda addaa, kutaa jireenyaa isaa adda addaa beektaa jechaadha. Bira geessaa jechaadha. Maaliif wajjin jiraatta waan ta'eef. Dura rakkoon yoo uumame ati iddoo biraatti deemtaa, gara maatii keetti deebitaa, inni gara maatii isaatti deebi'aa. Qormaan illee yoo jiraate, rakkoon illee yoo jiraate, walitti bu'insi illee yoo jiraate, gara adda addaa waan deemtaniif gaa'ela dura haalonni baay'ee salphachuu danda'u. Walitti buutanii illee yoo ta'e araaramuudhaaf carraan bal'aan jiraachuu danda'a ta'a. Maaliif iddoo biraa iddoo adda addaatti waan deemtaniif deebitanii wal yaaduu waan jiruuf. Haa ta'u malee garuu gaa'ela booda walitti bu'insis yoo jiraate, qormaanni garaagaraa yoo mudate, walumaan jiraattu, walitti deebitu, siree tokko irra ciiftu, mana tokko keessa jiraattu, maaddii tokko nyaattu waan ta'eef achi keessatti walitti bu'insa adda addaallee furuun baay'ee hin ulfaata jechaadha. Hin ulfaata. Kanaafuu maaltu si barbaachisa? Duraan dursa eenyummaa nama sanaa sirriitti beekuun barbaachisaadha. Isa danda'uu qabdu dandeesseetu wajjin jiraatta. Isa danda'uu hin dandeenye immoo mariidhaan sirreessiteetu wajjin jiraatta. Kanaaf haala mijeessuudhaaf duraan dursa eenyummaa walii beekuun barbaachisaadha. Amala ishee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maal jaalata? Maal hin jaalattu? Maaltu itti tola? Maaltu itti hin tolu? Maaltu gammachiisa? Maaltu hin gammachiisu? Kan jedhu fedhiin ishee maali? Mul'anni ishee kaayyoon isaa maali? Mul'anni isaa maali? Kan jedhu kana sirriitti gadi faginaan beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo akkas hin taane qormaata baay'ee keessa bu'uun hin danda'ama. Maaliif seetan gaa'elatti takkaa seentan taanaan haalota hin mijanne irraa baatanii sirreessuun hin ulfaata. Hin danda'amu. Yoo akkas gooneettan qormaata guddaa fidee dhufuu danda'a. Kanaaf duraan dursa garuu waan beekuu qabnu sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Nama wajjin gaa'ela dhaabuuf barbaanne yaanne sirriitti beekuun nurra jiraata jechaadha. Inni kun qabxii isa jalqabaati. Inni lammaffaan immoo baay'ee bu'uura kan ta'u yeroo fudhachuudha. Yeroo fudhachuudha. Gaa'elatti otoo hin seeniin dura, otoo hin murteessiin dura yeroo fudhachuun nu barbaachisa. Egaa amma gaaffii gaa'elaa yommuu dhiyaatu, gaaffiin gaa'elaa karaa dargaggeessa tokko dhiyaachuu danda'a, karaa dargaggeettii tokko dhiyaachuu danda'a. Isaatiin isaa ta'u isheetiinis erga dhiyaatee booddee yaada sana irratti walii galuudhaaf dogoggorri godhamu tokko jira. Innis maal inni kaan ariifatee fiigee gaaffii dhiyaate sana deebisuuf ariifateetti seenuun jira otoo yeroon fudhatiin. Inni kaan immoo wanta sana gaaffii sana fudhachuu dhiisuudhaan rijeektii gochuu yookaan immoo gaaffii sana diduutu jira jechaadha. Kun lamaan sayyuu qormaata qaba. Keessumaa dargaggoonni shamarran isaa ta'u warri dhiiraa gaaffii gaa'elaa gara keessan dhufu yeroo dhufu sanatti baay'istaniis itti fiiguun tole jettaniis ariifattanii fudhachuun lakki jechaniis immoo abdii kuttanii ofirraa deebisuun qormaata mataa isaa danda'e qaba. Kanaaf gidduutti baalaansii goonee qabuun barbaachisaadha. Yoo Waaqayyo jedhee Waaqayyoon irratti hin kadhadhaa, yaada koon mari'adhaa jennee wanta sanaa yeroo itti kennuun tursuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif haalota dura dubbanne sana kan saaxilu yeroodha. Namni tokko dhuguma si jaalatee dhufee fi si goomsuudhaaf dhufeesaa kanatti beektu yeroo keessattidha. Yeroo gara jalqabaa yeroo yaaddu tarii goomsaa baay'ee arguu dandeessaa, wantoota baay'eetiin si shawwaduu danda'a, si goomsuu dandeessi. Ati garuu wanta sana turtii keessatti garuu wanta sana argachuu dandeessi. Namni tokko yeroo gabaabaaf nama goomsaan ala yeroo dheeraaf guutummaa guutuutti otoo homtuu irratti hin beekamiin nama goomsuu hin danda'u. Kanaaf jireenya nama sanaa keessa kaayyoo nama sana yaada nama sana argattee dhuguma jireenyaaf si barbaaduusaa fi qormaataaf si barbaaduusaa dhimma yeroof si barbaaduusaa kanatti argachuu dandeessu maal keessattidha? Turtii yeroo keessattidha jechaadha. Kanaaf yeroo fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroon wantoota hamaa baay'ee saaxila waan ta'eef. Maaliif nu fayyada yeroon jennee yommuu gaafannu yeroon wantoota baay'eef nu fayyada. Fakkeenyaaf gaaffiin gaa'elaa tokko erga siif dhiyaatee booddee sirriitti itti yaaduuf yeroo si barbaachisa. Kanatti dhaabuuf deemtu manadha, gaa'eladha, jireenyadha. Kan umurii kee dheeraa keessa jiraattu manadha. Gammachuu kee isa baay'ee guddaa fi isa barbaachisaa kutaa jireenya kee keessatti isa iddoo olaanaa qabudha. Kanatti dhaabuuf deemtu. Calluma jettee kan seentee kee baatu miti. Kan fiigdee itti galtee kan immoo fiigdee keessaa baatu miti. Waan ulfaataa waan ta'eef itti yaaduu si barbaachisa. Yeroo itti yaaddu si barbaachisa waan ta'eef itti yaannaa jechuun sirra jiraata. Kanaaf yeroon tokko maaliif barbaachisa? Itti yaaduuf barbaachisa. Lammaffaa immoo Waaqayyoon kadhachuuf yeroon si barbaachisa. Waa'ee dhimma sanaa
waa'ee gaa'ela sana sirriitti itti yaaduuf waaqayyo irratti kadhachuu si barbaachisa. Eeyyee waa'ee gaa'ela kee sana dura kadhachaa turteetta ta'uu danda'a. Waaqayyoon gaafachaa turteetta ta'uu danda'a. Haa ta'u malee tarii namni gara kee dhufe si gaafate suni isa waaqayyo gara jireenya keetti ergedhamoo ergamaa biraadha, nama biraa seexana biraa kan sitti dhufedha isa jedhu kana adda baafachuudhaaf sirriitti kadhachuu si barbaachisa. Kanaaf kadhannaadhaaf yeroo fudhachuu si barbaachisa. Kadhannaa qofa miti, gorsa gaafachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Gorsa gaafachuu dandeessa. Dhimma kanarratti hiriyaa sixxaantu gorsa gaafachuu dandeessa. Maatii gorsa gaafachuu dandeessa. Dabalataan tajaajiltoota luboota waldaa kiristaanaa jaarsolii gorsa gaafachuu dandeessa. Waa'ee sanaa ilaalchise barumsa barbaachisaa ta'e argachuudhaaf jecha. Kanaaf immoo yeroo si barbaachisa jecha. Dabalataan kana malee jaalleewwan jireenya isaanii isa fuulduraa ilaalchisee wantoota wal gorsuu qaban wal gorsuudhaaf yeroo qabaachuun isaan barbaachisa jechaadha. Kanaaf gaa'ela keessatti gaaffiin gaa'elaa erga dhiyaatee booddee yeroo fudhatanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Barreeffamoonni garaagaraa akka dubbatanitti namoonni lama wal jaalatanii gaa'ela waliin dhaabbachuudhaaf marii yommuu godhanii yoo xinnaate ji'a 6 hanga waggaa 1 yeroo waliin fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif keessa seentee waan atiin sirreessine hedduunsaa waan jiruuf yeroo keessatti argachuu dandeessa. Yeroo turtii kana keessatti waan siif hin taane gorsitee, waan isaaf hin taane gorsitee akka inni yaada isaa sirreeffatu, akka ishee yaada ishee sirreeffatu gochuun hin danda'ama. Yoo sun hin danda'amu ta'e jalqabumatti hariiroo sana gargar kutuun hin danda'ama. Kun waaqayyo durattis ta'e namoota duratti cubbuu miti, balleessaas hin qabu jechaadha. Gaa'ela keessa seente yoo ta'e garuu wanta sana sirreessuu dhiisuun hin danda'ama. Namni ati wanta ati amallata akka isheen sirreessitu barbaaddu sirreessuu dhiisuu dandeessi. Amala isheen akka inni sirreessu barbaadu sirreessuu dhiisuu danda'a. Yeroo sana filannoon kan biraan hin jiru, gaa'ela sana dhiisanii deemuu ta'a. Sun immoo baay'ee ulfaataadha. Balaa ulfaataa fidee dhufa. Kanaaf yeroo gaa'ela duraa sirriitti itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yeroo fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Inni lammaffaan isa kana. Inni sadaffaan immoo marii ga'aa taasisuudha. Marii ga'aatu eegama gaa'ela dura. Namoonni wal jaallatan lama duraan dursanii marii ga'aa taasisuun barbaachisaadha. Maal irratti waliin mari'achuu danda'u? Waa'ee mul'ata isaanii borii irratti waliin mari'achuutu isaan irra jiraata. Bor gaa'ela akkamii dhaabbachuu barbaadu? Jireenyi gaa'ela isaanii attam akka ta'u barbaadu? Lama ta'anii waliin yommuu jiraatan maal hojjechuu barbaadu? Hojiin isaa waliin hojjechuu barbaadan maali? Akkuma kana abbaan manaa fi haati manaa erga walitti dhufanii booddee gidduu isaaniitti dhalootatu uumama. Daa'immantu dhufa waan ta'eef daa'imman meeqallee qabaachuu akka barbaadanii fi akkamitti akka guddisuu qabanii sirriitti waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Eessa akka jiraachuu barbaadan, maal akka hojjechuu barbaadan, mul'anni isaanii waliin maal akka ta'e, kaayyoon isaanii waliin maal akka ta'e sirriitti daajestii gochuun irra jiraata jecha. Yoo akkas ta'e manni dhaabate suni utubaa gaarii qaba, bu'uura gaarii qaba, waliin turtiin isaanii baay'ee olaanaadha, gammachuu guddaa qabaata jechaadha. Kana yoon ta'u ta'e garuu qormaanni haalota keessatti dhufan hedduun isaanii utubaa gaa'elaa sana raasuu waan danda'aniif dandamachuunsaa jabaatanii darbuunsaa hin ulfaata. Kanaaf qabxiiwwan kana sadan sirriitti irratti yaaduudhaan qophii barbaachisaa ta'e akkasiin gootan asumaan isin yaadachiisuun barbaada. Egaa waan kana sadan irraa waan guddaa baratanitti hidhee yaada. Inni jalqaba sirriitti wal beekuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo yeroo fudhachuun barbaachisaadha. Inni sadaffaan immoo marii ga'aa ta'e taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota baay'eetu otoo waliin hin mari'atin icciitaa dhokataa ta'ee baay'ee isaa fudhatee gara gaa'elaatti seena. Bor guyyaan hin saaxilaa gadi baha jechaadha. Otoo maatii biraa qabaatanii, otoo ijoollee daa'imman lafaa qabanii kan shamarran ganaa gaa'elaaf gaafatan jiru. Akkuma kana abbaa manaa biraa otoo qabaatanis immoo shamarran kan gaa'ela kan biraa barbaadanis immoo baay'een isaanii jiru. Jireenya baay'ee dabarsanii gara gaa'elaatti yommuu seennu rakkoon illee yoo jiraate, qormaan illee yoo jiraate wanta sana hundumaa namoonni waliin gaa'ela dhaabbatanii jiraachuu barbaadanii ifaa ifatti sirriitti beekuun barbaachisaadha. Dogoggorri illee yoo jiraate duraan dursa beekanii dhiifama walii gochuudhaan jireenya isaanii gaa'ela isaanii ijaarrachuu danda'u jechaadha. Yeroo itti akkuma kana gaa'ela keessaniif tumsa guddaa gochuu kan danda'u jireenya gaa'ela milkii qabu akkasiin qabaattaniif kan isin ijaaru sagantaa addaa isiniif qabadheen dhiyaadha. Hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin irraanfatina. Turtii gaarii yeroo itti ergaa itti walitti deebina. Nagaan tura. Ayyaanni waaqayyo hunduma keessaniif haa